Onengo jalala gamachungute Jesus teso sami wanaf disef Moya no chuburas nafken Kamadir Chubukiya undanadis Kamadir Wani sayak undanafak Kamadir Saba Kristus solani sayo bilisumma kosi samfudera Of God Devi sumoyena Kamadir Maqaan kiyya waaritee guddataa jedhama. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 525 dubbisaara. Eebjuu fi mul'ata kan fudhatame kibxata onkololeessa 8,2009 kan raabsame jimaata sadaasa 9,2009 qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu fi mul'ata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa sanbata guyyaa 7ffaa guyyaa sanbataatti dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii eebdu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Jinniiwwan dhiiga kan dhuganidha. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 525 mul'ata lakkoofsa 1. Mul'ata kana keessatti paarkii badhaa bakkee mukoonni guguddaan turanitti fiixeen isaanii baay'ee ol fagaatu biratti uf arge. Angaaddisa isaan keessaa tokko jala taa'uu hennaa barbaade sagalee akka boofaxaraa akka hin boqanne kana dhoogu waca garagaraa dhagaye. An hollataa ture. An iddoo sanitti jal jedhee dhaabadhee ture. An achi booda socho'uu hin dandeenye. An laamsha'ee ture. An mul'ata keessa ture. Sagaleewwan kunniin eessarraa akka dhufan arguuf an laalaa ture. An ol laale. Sagalee boofaxaraa haafa mukootaa irraa waan dhufaa tureef gaaddisa mukaa jala taa'uuf an yeroo hin arganne ture. Mul'ata. Ani ija kiyya ol gara mukootaa kaase. Dameewwan mukaa irratti jinniiwwan mataa hanga miilaatti gurraacha uffatanii haguuggatanii albees hidhatanii nan arge. Achi gubbaa isaan ganna laalaa turani. Isaan fiixee mukootaa gubbaa baay'ee ol fagoo turani. Isaan muka hundumaa irra iddoo mara turani. An mul'ata keessa utuma jiruu jinniiwwan kun akka simbiraa gadi dhufanii kan lafa bu'an arge. Isaan karaa adeemaa ni qabatani. Isaan albee isaaniitiin nama qabatan qalanii dhiiga isaanii ka dhugan arge. Achii dheebuu isaanii hennaa bayan akka simbiraa balali'anii gara iddoo damee mukoota ol fagoo deeman. Yeroo baay'ee karaa deemtonni jiraachuu isaanii hin bikkine mormi isaanii kan muramu arge. Jinniiwwan dhiiga isaanii dhugaa turani. Achii reeffa lubbuu hin qabne isaanii lafarratti dhiisani. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 525 mul'ata lakkoofsa 2. Jinniiwwan akka simbirroota gurraachaa harraagessotaa akka ta'an an ni arge. Isaan iddoo ginnoo manaa irra mukoota irra jiru. Yeroo yeroon jinniiwwan tokko yookaan lama madaala isaanii qilleensa irra kalaallatan an ni arge. An ni sodaadhe. An ni holladhe. Isaan akka simbirrootaati. Akkuma simbirrootaas gareen deemu. Isaan dhiiga isaaniitiin uf sooruuf deemanii nama qalatan soqotu. Albee isaanii waliin isaan bosona keessa gareen jiru. Isaan mukoota gubbaa jiru. Isaan argaa namaa afootti mul'achuu fi dhabamuus ni danda'u. Argamiinsi isaanii kan hin beekamnedha. Namni tokkollee akka isaan arguuf bakkee isaan itti dhokatanis akka arganiif hin eeyyamani. Isaan iddoo mara magaalota keessa mukoota irraa fi bosona keessa jiru. Isaan nyaata jajjabaa hin nyaatani. Isaan dhiiga namaa morma isaanii muraa dhugu. Namni tokkollee eegumsa hin qabaatu. Akkasitti jinniiwwan ardii irra ka jiraatan. Akkasumas
iddoo jireenya isaanii namoota ardii waliin ka godhatani. Isaan dhiiga namoota qabataniin of sooru. Albeen isaanii qalee ajjeesuuf fayyada. Jinniiwwan iddoo jireenyaa hin qabaanne. Iddoon jireenya isaanii mukoota dhedheeroo. Kun bakka isaan jiraatanidha. Mul'ata. Jinniiwwan kun mukoota irra ennaa gadi dhufan akka simbiraa miila isaaniitiin lafa bu'an ani arge. Ariifatanii akkuma simbirrootaa deebi'anii gara mukootaa deemu. Isaan akka simbirrootaa ni bararu. Ilmi Waaqaa Yesuus kana natti beeksise. Isaan maleekota hafuura hamooti. Isaan hin du'ani. Isaan akka simbirrootaa balali'anii ija kiyya afoo badani. Jinniiwwan biliyoonni kunniin naan jedhe Yesuus. Mana keessa hin jiraatan. Isaan dubartoota haguuggatan, Ayuudota, baqattoota, gurraachaa fi gosa amantootaa qaluuf ajjeesuuf ni dhufu. Dhiirota, dubartoota, daa'imman, jaarsota dhiiga isaaniitiin of sooruuf ni qalatani. Jiraattonni addunyaa guutuu ni hollatu. Jinniiwwan kunniin maleekota hafuura hamooti. Yesuus akkana naan jedhe. Isaan hin du'ani. Ibiddi gaanamii isaaniif kaayameera. Jeeniin Saatiroon. Faaruu hambaa lakkoofsa 125 kooluu isaa jala. Naannoo kan waan eeggaa